Shamarri biyya Arabaa jiruu mo'achuu jecha hojiin ishiin hin hojjenne dalagaan ishiin hin dalagne hin jiru jechuudha. Egaa dalagaan kun Itoophiyaa osoo ta'e baay'ee qaanyii fi saalfii qaba. Biyyoota Arabaatitti garuu sareen shaaworii galti. Shareen haala kanaan sareen hanqabaakabamti jechuudha. Isiniif galee obboleettii keenya takkatu waa'ee hojii kanaa ani dubbadhee jennaani. Lakkii biyyoota Arabaa keessatti hojiin akkanaa kun hin hojjetamu ani argeen beeku jettee koomentii naa barreessite. Ishiin arguu dadhabdi malee ijoolleen hojii kana hojjetan hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Jiruu mo'achuu jechatti ilmi namaa waan hin taane hin qabu. Keessattuu shamarran waan hin taane hin qabu. Jiruu biyya lafaa mo'anna jedhanii ijoolleen shamarranii dhagaan hin falanne hin jiru. Dhugaan sinin jedha. Dhiirri hanga shamarranii madaa'ee fi cinqame natti hin fakkaatu. Shamarran garuu waan isheen hin taane waan nuti hin taane hin jiru. Yeroo biyyaa baanee biyya Arabaatitti hojjennu hojiin nuti hojjennu namoota baay'eetti sasalphoo fakkaata. Yeroo itti haasofnu yeroo dalagaan nutti ulfaate baay'ee dadhabne jennee warroota biyyaatti himannu hojiin mana keessaa maal nama dadhabsiisaa hojiin biyya Arabaa manuma keessaadha. Hagam nama dadhabsiisaa ni sobdu namoonni jedhani hedduu isaaniiti. Wanti kun anallee yeroo baay'ee deddeebiin na mudata. Isaan waan biyya ormaa nama dadhabsiisuun se'an. Waan biyya ormaatitti wanta nyaatan wanta dhugan dhaban itti fakkaatu. Akkuma biyyoota keessatti dubbatan biyya Arabaatitti uffata guyyaa tokko yeroo uffatan bariisaa deebi'anii uffatanii ni gatu. Nyaanni isaanii manni guutu muluun guutudha. Kan nyaatan roozii foonii kan dhugan aannanii bishaanu biyya sanitti hin unatan kan jedhan namoonni akkasitti yaadan hedduun isaanii ni jiru. Garuu haa ta'uti anis gizeen biyya keessa jiru osoo biyya Arabaa hin dhufin jalqabatti wantoota akkanaa sirriitti dhagaa ture. Biyya Arabaa jechuun biyya wanti wayii keessa jiruu fi har'a yoo nyaatan nyaata amma daqiiqaa kanatti nyaatan daqiiqaa kanatti itti deebi'anii nyaatanidha. Garuu nyaanni isaanii ni jigaan dhugaadha. Nyaanni isaanii biyyi isaanii waan o'uuf biyyi isaanii yeroo nyaanni lafa taa'e yoosuma waan foolii biraa fiduu fi hin nyaatani malee nyaata jibbaniitii miti jechuudha. Uffata har'a bitanii har'a uffatanii galgala baasanii gata jecha jedhu sun dubbii sobaa akka ta'e erganas dhufee hubadhe. Ammallee ijoolleen akkasitti hubatan ni jiru. Dhugaan sinin jedha wantoonni biyya keessatti dubbatanii fi asitti dhufnee arginu garaagarummaan isaa hedduudha. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kana akkuma isinii ibsuu yaaletti jechuudha. Yeroo baay'een keenya jechuudha yeroo biyyarraa baanu dalagaan biyya Arabaa nama miidhu dalagaa salphaa jenne kan yaannu jira. Dalagaan mana keessaa agami guyyaa guutuu mana isaanii yoo hojjette agamnatti ulfaatti tun hojiin dalagaan agam jenne kan yaannutu jira. Yeroo baay'ee yeroo wanti haasa'amuu fi dubbatamus manuma keessa hojjetamaa ala gadi ba'uun hin jiru wanti tokko hin jiru manuma qulqulleessuudha nyaatuma hojjechuudha hojiin biyya Arabaa kanuma kanaan ala homtuu hin jiru kan jedhamtu jira. Maali biyya keenyatti nadoo guuraan jirrooyi haramaan jirrooyi kana caale jedhanii namoonni fudhatan jiru. Garuu haa ta'uti yoo na yaade jedhu dalagaa Itoophiyaatitu irra salphata natti fakkaata. Maaliif jennaani Itoophiyaa kan biyya kee keessatti guyyaa qofa hojjetta malee halkan itti fuftee dalagaa hin hojjettu. Asitti garuu halkaniif guyyaa walitti fufamee kan hojjetamu yoo ta'u biyyoota Arabaa keessatti boqonnaan jedhamu tasallee hin jiru. Baay'een keenya boqonnaa dhabuudhaan jecha baay'ee miidhamaa jirra. Keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa mana kontiraataa jirru boqonnaa jedhan ijaan hin arginu. Sa'a 24 guutuu dalagumaan dabarsina malee boqonnaa fudhannee hin beeknu jechuudha. Alli maal akka ta'es hin beeknu. Yoo sinin jedhu urufa keessa deebinee hin beeknu. Hojiin mana keessatti nuti hojjechaa oollu garuu hojii xixiqqaa fakkaata malee hojii baay'ee gurguddaa ta'ee fi sammuu nama tuquudha jechuudha. Kan hojii bichaa osoo hin taaneyyuu osuma hojjennu osuma dalagnu immoo hin goone mana kiyya keessa dalagaan hin jiru. Dalagaa gamii hojjettee ati teechee maallaqa nyaattaa namaan jedhanii kan isaan sammuu namaa tuqan hedduutu jira.
osuma qulqulleessinee madaamni itti gammaddu jennee nu jaalattu jennee halkan kaanee hojjennee qulqulleessinee yeroo tolchineeyyuu yeroo isaan ka'anii irra deebi'aa hojjedhaa kun hin qulqulloofne kun hin hojjetamne maalidha kun jedhanii garagaranii irra deebisanii kan hojjechiisan baay'ee isaaniitu jira. Kana bichaa miti bineeldota manatti galan keessaa wantoota akka saree adurree kanneen ijoollee baay'een kan sooranii fi nyaata isaanii hojjechaa kennaa fi akkasumas qaama isaanii shaaworii galchaa kan hojjetan ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Niif galee yaadni koo. Kanaaf obboloota koo wantoota kanneen irra kaanuti jechuudha. Gaafa biyya Arabaa baanu, gaafa biyya Arabaa dhufnu hojiin nuti hojjennu sasalphoo xixiqqoo fakkaata malee dalagaan biyya Arabaa wanta sasalphaa xixiqqaa jedhamu osoo hin taane sirritti wantoota itti dadhabamee hojiin kamiyyuu osoo ittiin tuffatiin hojii kamiyyuu osoo hin ceephayin gadi qabnee hojjennee jiruu fooyyeffanna jennee gola ormaa keessatti makaraa keenya arginee dafqinee hojjechaa jirra jechuudha. Siniif galee kanaa hojjennee immoo gola isaanii keessatti xaaraa oollee gubachaa oollee misgaanaa hin qabnu jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Innaa obboleettiin keenya takka Saudi Arabiyaa keessatti saree dhiqan argeen beeku an waggaa dheeraan biyya Arabaa ture mana hedduun hojjedheera ala waanan dalaguu fi manoota hedduu deemee dalageen jira garuu hojii kana mudatee hin beekuun argine Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee jibbu najisa jedhu jettee koomentii hedduu na barreessite. Ani koomentii ishee waliin baasne garuu dubbisee ture jechuudha. Innaa ani garuu hojjedhee jira jechuudha. Kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa keessa hojii kana baatii 2 hojjedhee jira. Yoo xiqqaate adurree 10 olidha kan jiraatu saroonni jiru. Isaan kanaaf manichi isaan jiraatan jaroonni akka baadiyyaati jechuudha. Baay'ee baadiyyaadha. Inna achitti yeroo san nyaatan isaanii kennaa fi iddoo isaanii qulqulleessaa nan xaragaa dhiqilleedha naan jedhu jechuudha. Hojiin kun baay'ee na jibbisiisee kana jedhee isinitti himuu kan hin dandeenye baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee ulfaata. Hojii adurreef saree hojjechuu jechuun baay'ee ulfaata. Adurreen manaa fi sareen manaa gatii guddaatti gurguramu. Yoo warri beektani birrii guddaatti gurguramu kan urufa keechaa san osoo hin taane kan manaa hin jiru jechuudha. Kan gabaarra oolanii, kan gurguramanii, kan gatii gurguddaa baasanii sirritti jiru jechuudha. Wantoota akkasii san hojjedhee jira jechuudha. Hojii kana yoo cimtee itti fuftee hojjettee jettee mindaan kee sii dabalamaa, maallaqa kee sii dabalaa naan jedhani jechuudha. Ani immoo mindaa isaan naa dabala sun natti hafee fayyaa kootu naa caala waan ta'eef mindaa isaanii san didee tananii fayyaa koo filadhee hojii san gadi dhiisee jechuudha. Yeroo tokko wanti beekuu qabnu maallaqa qofa ilaallee fayyaa keenya dhabuutu jira. Kanaaf osoo fayyaa keenya hin dhabin maallaqa qofa ilaaluu dhiisnee fayyaa keenyallee eeggachuun dirqama nurraa eegama. Maallaqni waan nu duubarra dhufuudha. Fayyaan garuu yoo takkitti fayyaa dhabnee jennee maallaqa san argachuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasittiin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufee asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee hubattu waa baay'ee barattu jedhee yaadee kanan isiniif fide yoo ta'u hojii akkanaa kana aguma fedhellee yoo ta'e maallaqa arganna jettanii keessattuu warroota gabaarra oolchan warroota baay'isanii horsiisanii fi gabaarra oolchaniif maallaqa ilaaltanii fayyaa keessan hin dhabinaa isiniin jenna. Keessattuu sareen baakteeriyaa garagaraa namatti fiddee dhukkuba